Obboloota koo kabajamoo fi jaallatamoo maatii koo warra taatan hundi keessanii baay'ee sin jaalladha. Har'ammoo waan addaa isiniif fidee ijoollee biyya Oromoo keessa jirtan warra akka koo hojii mana qulqulleessuu hojjettanii innis wanta isin agarsiisuu barbaadu keessaayyuu kutaa kan harkatti dhiqatan kutaalee shaawii keessa warra jiran kan waan harkatti dhiqatanii fi kan akka hammaamaa gaafa qulqulleessinu jechuudha. Baasa kana gaafa qulqulleessinu ispoonjii qoricha garaagaraa fayyadamuudhaan qulqulleessinamti. Fakkeenya gaafa kana qulqulleessinu ispoonjiidhaan dheedha keessa kan ispoonjii fayyadamee jechuudha. Gaafa waanti fayyadamu waanti gosa lamaa jira. Isheen kunis xiqqoodha. Waanti kanarra guddaa isin jira. Innis wanta kollee faayidaan qabu. Guyyoota muraasa booda cituu danda'a. Bishaan galuu danda'a. Inni yeroo ta'e isa keessa bishaan horachuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa kan kaan keenya baay'ee keenya ispoonjii fayyadamnee warra kana kilooroksii filaashii fi warra kana malki jijjiirratanii warra kana waan nama hin fakkaatu kunillee hojiin isaa wanni filaashidha jechuudha. Ulee filaashidha jechuudha. Wanni filaashidha jechuudha. Warri kun baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Mana jiru keessatti shentibeetii yeroo qulqulleeffamee ka'ame naqii kaayii namaan jedhu warra kana jechuudha. Naqee kaa'ee anaaf rakkoo hin qabu. Garuu gaafa dhaqanirra ta'anii fayyadamanii miidhaasaa baay'een isaanii dhibee kaanserii wanniidhaan infekshinii gadamee isaanii kan dhibamaa jiran haraawwanni baay'ee isaanii qoricha kanaan jechuudha. Kan mana kanaa mana jiru baay'eessa diitoleetti naqii kaayisiin jedhu filaashitti naqii kaayisiin jedhu itti qulqulleessite jechuudha. Itti qulqulleessite biraa baata. Anaaf rakkoo qaba. Isanirra garuu rakkoo qaba. Deebisaatiin kunis karaa itti rakkoo garuu sitti hima. Innis maasinitti fakkaate gaafa harkaan qabannee ispoonjii sana qulqulleessinu jechuudha. Gara ispoonjii sana keessa darbee harka quba keenya qeensa keenyatti fiicicuu danda'a jechuudha. Qorichi sun bishaan isaa keessa darbee gara qeensa keenyaatti darbuu danda'a jechuudha. Gara qeensa keenyaa gaafa dhufu asiidiin kunis wanni keenya jechuudha qeensa keenya jala galuu danda'a jechuudha bishaan faan. Battalatti kilooreesii immoo filaashin gaafa waa argatanii xuriyyuu kan isaanii waan akka isaan baasan laala gaafa akka keenya irra dhufanii galammoo miidhaasaa baay'eedha jechuudha. Miidhaasaa baay'eedha jechuudha. Keessa yoo inni mucayyoo guddan ispoortii kan hin beeku itti faana jechaa ture quba godhanii keessa irraa dhaftee galtee jechuudha biyyatti. Deebi'een bargaa qoricha baay'ee barbaada. Baasii baay'ee barbaada gara jechuudha. Mucayyoo akkasitti quba godhan waggaa fuudhisitti qeessa godhan waggaa fuudhisitti dhaftee galtee jechuudha. Kanaaf simman maal jechuudha gaafa kana qulqulleessitanii wantoota fagootti wanta akka iddoo qeensa keessaan akka keessa bira ga'ee bishaan isin fayyadamtan kamiyyuu fagootti wanta keessa wanta akkanaa yoo gaafa qulqulleessitan harkaan bira gaarii qulqulleessuu barbaada garuu fagootti tooftaatti isinitti qulqulleessitanii jira jechuudha. Gaafa isaan mi'a bitanii dhufanii wanta akkanaa giiftii ta'ee faana jira boonasii ta'ee faana wanta akkana wanta akka buruushii akkanaa jiru kan sininee inni yoo ta'e jaalli kan sinin hordofne yoo ta'e kana fayyadamtanii otoo dhaka hin qabate gubbaa kana qabattanii kan qulqulleessuu dandeessu jechuudha salphaatti. Garuu ani waggoota baay'ee amma turetti mana biraattis ispoonjii fayyadamaa ture jechuudha. Beeruuttis waggaa afuriif ja'a ispoonjii fayyadamaa ture jechuudha. Baay'ee na rakkisaa ture jechuudha. Baay'ee amma ittiin galeetti mana gaggafachuu dadhabate ture jechuudha. Kanaaf obboloottan koo isaan keerii isaaniiti jechuudha. Isaan wantoota filaashii kanatti akka isaan itti quubsatoo isaan dhuganii qoricha itti bitatan qarshii hin qabu dafanii yaalamuu hin danda'u jechuudha. Egaa waaqa gadiin namoota dhuma yaalamu jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koos immoo gaafa kan fayyadamtan bishaan kamiyyuu keessa bira ga'uu hin qabu jechuudha. Fagootti ofitti isaa deebisaatti filaashii kiloorii yeroo mana qulqulleessitan of eeggannoo godhan. Diitoolitti illee akka filaashii hin naanne kilooriitti illee akka diitoola hin naanne jarri kun gaafa dhufanii sinaffanuu danda'u kutaa qulqulleessitan keessatti miila sinirraa ka'uu danda'a ture soba keessa kolaattii keessa waan adda addaa garaacha keessa waan adda addaa sin miidhuu danda'a. Qarshii nuti asirraa kennu biyyatti nu yaaluu miti harkatti
waggaa koone waa tokko irra kaawwanna jedhu waggaa jahu jennee warri karoora qaban waa tokko irra keewwatu jedhu warri karoora qabne immoo baay'ee isaanii nyaatamaa jiru jechuudha. Baay'ee isaanii hiriyaadhaan gowwoomfanii akka waan heerumni birqiidhe akka waan heerumni booda hin argamnetti gowwoomfamanii nyaatamaa jiru jechuudha. Kaan haadhaaf firaan baay'ee nyaatamaa jira. Kanaaf waan akkatti dhamaatanii hojjetan halkanii guyyaa waan akkatti warra garaa jabaatan hojjetan kan ammoo walitti qabatanii jechuudha. Waan gaarii irra hojjechuu qabu. Waan gaarii waan qabaatamaa dhugaasin jedha. Suuqii xixiqqoo maan ta'anii ijoottoonii maan ta'anii kaaffee bunaa faana yoo baratan deebisaati baajaajii bittanii yoo oftaan maal akkoo qabu waan baay'ee hojjechuu dandeenya waan baay'ee jechuudha. Social media nu haatu hin qabu barreessu nu haatu hin qabu waan baay'ee hojjechuu dandeenya dammaquu qabna isin jedha. Qeensa keessa sinirraa buqqa'ee ta'anii namoota gidduu teessanii waa hirmaachuudhaaf isinitti dhaga'ama. Warri ganaa gaa'ela dhaabbatan gaafa qalabatiidhaaf dhiyaata isinitti dhaga'ama. Mucaan guddanya goota sun dhugaa isin jedha gaafa harkishi kun nurraa buqqa'ee qeensa kun nurraa buqqa'ee biyya galtu ganaa heeruu nama heeruu mul'achuudha. Artificial hojjete qalabate keewwatte jechuudha. Waan garaa nama nyaata jechuudha. Booda akkamitti dhiyaatti abbaa manaa shifaa akkamitti nyaatti wanta adda addaa akkamitti hirmaachuu dandeessi jechuudha. Safaraan faana itti dhaga'ama jechuudha. Qeensi uumamaa waaqa namaaf kenna namarraa buqqa'uu waan qabu. Humna waan darbu waan namoonni of gurguruu hin qabu. Mataa keenya shaarbii gurguddaa keessatti warra shaarbii gurguddaa uffatanii kushinaas ta'ee waa qulqulleessaa dhufee eeggannoo godhama. Akka qilleensi sunii gadi godhama. Qoricha sii xiraawaa mataa keessan irratti miidhaa fiduu danda'a. Shaarbii ulfaadhaa akka qilleensa argatuuf jechuudha. Mataallee kan xarabu kiloonesi mataa hin xaragaa bishaan baadhaa bahanii gaafa mi'a dhiqaa waftanii miidhaa eeggannoo godha. Kan harki namaa qoccooru, kan harki namaa akkasitti gurraacha, kan harki namaa bilchaate akkasitti dhagaachaa fi sababa bishaan qorraa keessa nutti dhagahamu namatti dhagahamu jechuudha. Garuu miidhaa isa laala akkatti ni dadachuu laala akka ijoollee baay'ee laala sababni isaa kanadha jechuudha. Kanaaf mata duree walitti biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii qabaadha. Duri qola jiru malee kan koomentii irratti naa ibsuudhaan naa barreessaa isin jedha. Tole obbolootaan koo kabajamoo fi jaallatamoo maatii koo warri taatan hundi keessanii baay'ee isin jaalladha. Har'amoo waan addaa isiniif fidee ijoollee biyya Oromaa keessa jirtan warra akka koo hojii mana qulqulleessuu hojjettanii innis wanti isin agarsiisuu barbaadu keessaayyuu kutaa kan harkatti dhiqatamu kutaalee shaaworii keessa warra jiran kan akka waan harkatti dhiqatanii fi kan akka hammaamaa gaafa qulqulleessinu jechuudha. Gubbaasaa kana gaafa qulqulleessinu ispoonjii qoricha garaagaraa fayyadamuudhaan qulqulleessina miti. Fakkeenya gaafa kana qulqulleessinu ispoonjiidhaan dheedna keessa isaa kan ispoonjii fayyadamne dheedna jechuudha. Gaafa gwaantii fayyadamnu gwaantii gosa lama jira. Isheen kun ishee xiqqoodha. Gwaantii kanarra guddaa isin jira. Innis wanta kollee faayidaa hin qabu. Guyyoota muraasa booda cituu danda'a. Bishaan galuu danda'a. Inni yeroo taa'e ofiisaatii keessa bishaan horachuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa kana kaan keenya baay'een keenya ispoonjiin fayyadamne qoricha akkana warra akkana kiloorooksii flaashii fi warra akkana malki jijjiirratanii warra akkana waan nama hin finne fakkaatu kunillee hojiin isaa wanni flaashidha jechuudha. Bulee flaashidha jechuudha. Kunillee flaashidhuma jechuudha. Warri kun baay'ee miidhaa qabu jechuudha. Mana jiru keessatti shentibeetii yeroo qulqulleeffamee kaa'ame naqiitii kaayi namaan jedhu warra kana jechuudha. Naqeen kaa anaaf rakkoo hin qabu. Garuu gaafa dhaqanirra taa'anii fayyadamanii miidhaasaa baay'een isaanii dhibee kaansarii wanniidhaan feeshinii gadamee isaatiin kan dhibamaa jiran haraawonni baay'een isaanii qoricha kanaan jechuudha. Kan mana jiru baay'een isaa diitooleetti naqii kaayisiin jedhu filaashitti naqii kaayisiin jedhu edda qulqulleessitee jechuudha. Dhixxeetti qulqulleessitee biraa baata. Anaaf rakkoo hin qabu. Isanirra garuu rakkoo gaa deebisaatiin munuunis karaa ittiin rakkoo nurra gahu isinitti hima. Innis maal isinitti fakkaate? Gaafa harkaan qabannee ispoonjii sana qulqulleessinu jechuudha. Gara ispoonjii sana keessa darbee harka quba keenya fi qeensa keenyatti fiicicuu danda'a jechuudha. Qorichi sun bishaan isaa keessa darbee gara qeensa keenyaatti darbuu danda'a jechuudha. Gara qeensa keenyaa gaafa dhufu asiidiin kun wanni keenya jechuudha qeensa keenya jala galuu danda'a jechuudha bishaan faana. Battalatti kilooreesii fi immoo filaashin gaafa waa argatanii xuriyyuu katsaanii waan katsaan baasan laala gaafa harka keenya irra dhufanii galammoo miidhaansaa baay'eedha jechuudha. Miidhaansaa
baay'eedha jechuudha. Keessayyoon mucayyoo goddanyaa kooti kan hin beektu itti faan hojjechaa ture quba kudhanii qeessarraa dhabdee galte jechuudha biyyatti. Deebi'ee margaa qoricha baay'ee barbaada. Baasii baay'ee barbaada garuu jechuudha. Mucayyoo sana akkasitti quba kudhan waggaa furdisitti qeessa kudhan waggaa furdisitti dhabdee galte jechuudha. Kanaaf immoo maal gochuu qabdu gaafa kana qulqulleessitanii wantoota fagootti wanta akka utoo qeensa keessaan harka keessan biraan ga'een bishaan isin fayyadamtan kamiyyuu fagootti wanta keessa wanta akkanaa yoo gaafa qulqulleessitan harkaan bira gaarii qulqulleessuu barbaada garuu fagootti tooftaatti isin qulqulleessitan hin jira jechuudha. Gaafa isaan mi'a bitanii dhufanii wanta akkanaa giiftii ta'ee faana dhufa jira. Boonasii ta'ee faana dhufa wanta akkana wanta akka buruushii akkanaa jechuudha. Kan sinineenne yoo ta'e jarri kan sinin hordofne yoo ta'e kana fayyadamtanii otoo kan hin qabatin gubbaa kana qabattanii kan qulqulleessuu dandeessu jechuudha salphaatti. Garuu ani waggoota baay'ee amma turetti mana biraattis ispoonjii fayyadamaa ture jechuudha. Beerutittis waggaa 4 ispoonjii fayyadamaa ture jechuudha. Harki koo baay'ee na rakkisaa ture jechuudha. Baay'ee amma ittiin galeentiin nama nagaa gaafachuu dadhabutti ture jechuudha. Kanaafuu obboloottan koo isaan keerii isaanii miti jechuudha. Isaanii hoyitoo filaashii kanatti harka isaanitti guumtutoo isaan dhuganii qoricha ittiin bitatan qarshii hin qabu dafanii yaalamuu hin danda'u jechuudha. Egaa waaqa gaditti amma tokko yaalamu jechuudha. Kanaaf yaa obboloottan koo immoo gaafa kan fayyadamtanii bishaan kamiyyuu keessa bira ga'uun hin qabu jechuudha. Fagootti ofitti isaa deebisaati filaashiif kiroorii yeroo mana qulqulleessitan of eeggannoo godha. Diitoolitti illee akka filaashii hin nanne kilooriitti illee akka diitoola hin nanne jarri kun gaafa walitti dhufanii sinaffanuu danda'u. Kutaa qulqulleessitan keessatti miidhaa sinirraan ga'uu danda'a. Turee somba keessan kolaalitii keessan waan adda addaa garaacha keessan waan adda addaa sin miidhuu danda'a jechuudha. Qarshiin nuti asii argannu biyyatti nu yaaluu mitiiti halkan tokko nu bulchu. Haa ta'uudhaaf waggaa lakkoofne waa tokko irra kaawwanna jedhu waggaa 5 waggaa 6 hojjenne warri karoora qaban waa tokko irra ol keewwatu jedhu. Warri karoora hin qabne immoo baay'een isaanii nyaatamaa jiru jechuudha. Baay'een isaanii hiriyaadhaan gowwoomfanii akka waan heerumni birqii ta'e akka waan heerumni booda hin argamnetti gowwoomfamanii nyaatamaa jiru jechuudha. Kaan haadhaaf firaan lammiidhaan baay'ee nyaatamaa jira. Kanaaf waan akkatti dhamaatanii hojjetan halkanii guyyaa waan akkatti warra garaa jabaatan gidduu hojjetan kan ammoo walitti qabattanii jechuudha. Waan gaarii irra oolchuu qabdu. Waan gaarii waan qabatamaa dhugaan sin jedha. Suuqii xixiqqoo maan taane ijoottoonii maan taane kaaffee bunaa faana yoo banattan deebisaati baajaajii bittanii yoo ooftan mara rakkoo qabu waan baay'ee hojjechuu dandeenya obboloottan waan baay'ee jechuudha. Social media nu hatu hin qabu barres nu hatu hin qabu waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Dammaquu qabna sin jira. Qeensa keessa sinirraa buqqa'ee ta'anii namoota gidduu teessanii waa hirmaachuudhaaf ofitti sinitti dhaga'ama. Warri ganaa gaa'ela dhaabbattan gaafa qalabatiidhaaf dhiyaatta sinitti dhaga'ama. Mucayyoon goddanyaa kooti sun dhugaa sin jira gaafa harki ishii kurnanurraa buqqa'ee qeensa ishii kurnanurraa buqqa'ee biyya galtu ganaa nama heerumuudha jechuudha. Artificially hojjetattee qalabatii keewwattee jechuudha. Waan garaa nama nyaatu jechuudha. Booda akkamitti dhiyaatti? Abbaa manaa shifaan akkamitti nyaatti? Wanta adda addaa akkamitti hirmaachuu dandeessi jechuudha. Safaraan faana itti dhaga'ama jechuudha. Qeensi uumamaan waaqayyo namaaf kenne namarraa buqqa'uu hin qabu. Kunimmoo waan darbu waan dhumuuni of gurguruu hin qabu. Mataa keenya shaarbii gurguddaa keessaa warra shaarbii gurguddaa uffatanii kushinaas ta'ee waa qulqulleessitan of eeggannoo godha. Akka qilleensi ni galu godha. Qoricha sii xiraawu mataa keessan irratti miidhaa fiduu danda'a. Shaarbii uffadha akka qilleensa argatuuf jechuudha. Mataallee kan xarabu kiroolessi mataa hin xaragaa bishaan waan dhaabbatanii gaafa mi'a dhiqaa waltanii immoo of eeggannoo godha. Kan harki namaa qoncooru, kan harki namaa akkasitti gurraacha, kan harki namaa bilchaate akkasitti dhagaa ta'uufi sababa bishaan qorraa keessa nutti dhaga'amu namatti dhaga'amu ammatti jechuudha. Garuu miidhaa isaa laala akka nama tokko akkatti dadachee ilaala akka ijoollee baay'ee ilaala. Sababiin isaa maali? Kanadha jechuudha. Kanaaf mata duree biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Dogoggora jiru immoo jalatti kan koomentii irratti naa ibsuudhaan naa barreessan siniin jedha. Dhiifama guddaa.